Okay, welcome jennee jirra hordoftoota YouTube gaaddisa barnootaa fayyaa jirtu annagaatiif noo nagaa qabdu jechuun barbaada. Arra qabaddee kan hin dhufee mojuuluma keessanirra jechuudha. Mojuuluma keessan General Physics Freshman Course-dha. General Physics Freshman Course chapterii 5ffaa hojjenneeti waliin kan xumurre. Amma immoo chapterii 6ffaa eegalle jechuudha. Arra paartii tokkoon jennee taakka jennee eegalla yeroo gabaabaa keessatti kabar isin godhee akka inni faayinaala irratti isin gargaaru ani sangaan dandeetti isin cinaan dhaabba jechuun barbaada. Chapterii 6ffarraa haa eegallu. Asumaan isinis like, subscribe, share gochuudhaan ni gargaara jechuun barbaada. Maaliif kana dhaammallee dursee har'a kana waliin dhaameef ji'oogiraafii yeroo darbee chapterii 4ffaa tokko paartii lamaan yeroon hojjedhu namoonni hin argin illee jiraachuu dandeessanii namoonni hedduun arganii jiran jechuudha. Garuu homaa tokko like hin goone jechuudha. Viidiyoon guyyaa meeqa dura gadhiise like muraasa qofa qabdi. Yeroo akkas ta'u baay'ee nama dabbara. Kontiinesii hojjechuun xiqqoo namatti hin tolu jechuudha. Maaliif like fi subscribe fi sharing keessan ana hojii sana caaluuf na qopheessa waan ta'eef like, subscribe godhuudhaan naaf eegalaa jechuun barbaada. Gara barnoota keenyatti haa deebinu. Chapterii 6ffaa maal jechuudhaan eegalaa? Elektiroomagneetizimii fi elektirooniksii jechuudhaan eegalaa. Elektiroomagneetizimii jechuun damee fiiziksii keessaa isa tokko ta'ee kan waa'ee maalii qoratu jechuudha? Waa'ee elektiroonii fi magneetizimii, amala elektirikii fi magneetizimii kan qoratu yookaan magneetii kan qoratu jechuudha. Elektirooniksiin ammoo damee fiiziksii kan waa'ee maalii qoratu jechuudha. Meeshaalee innis elektirooniksii propertii isaa diteeyilii kan qoratu jechuudha. Chapteriin kun sab yuunitii 10 qaba xixiqqoo 10 jalaa qaba jechuudhaan eegala. As keessatti fakkeenyaaf wantoonni keessaa mallattootti adda addaa itti godhamu maal jechuudha. Chapterii kana keessatti boqonnaa kana keessatti qormaanni faayinaala keessan jechuudha. Iddooleen mallattoo itti godhe kana ni mul'ata. Iddooleen mallattoo garaagaraatti godhe kun maal jechuudha? Fookosii iddoo barbaadanii jechuudha. Isaanis Columbus Law of Electric, Kirchhoff Law fi Equivalent Resistance faadha. Toopikiiwwan kanneen diteeyilii akka dubbiftaniif kanneen keessaa milkaa'eetti godhan jechuudha. Chapteriin keessan maaliif faayinaalli keessan iddoolee deebi'ee tajaajila waan godhuuf anis kana isiniin jechuun barbaada. Okay, haa deebinu. Konseptiiwwan muraasa irraa isiniif himuuf nan yaala. Kaayyoon boqonnaa kanaa maali? Tokko, describe the electric force in humni elektirikiidha maali jechuudhaan waa'ee humna elektirikii kwaalitaatiivli and kwaantitaatiivli ni ibsita. Akkasumas electric potential maali ni ibsita. Voltage maali? Potential difference maali? Conservation of energy to electric system describe ni jechuudha. Seera gitaa'ummaa annisaa electric systemidhaaf yookaan system elektrikiitiif ni dalagaa kan jedhu adda ni baasta. Define the unit of electrical currency, Kirchhoff Law ibsita jechuudha yookaan analyze ni goota. Attraction fi repulsion magneetii yookaan magneetii wal harkisuu fi wal dhiibuu magneetii fi kanneen kana fakkaatan chapterii kanaan ni barattu jedha. Ijaa tuqaa takkarraa eegallaa Columbus Law fi electric fieldidha. Electric chargein maali? What is electric charge? Electric charge jechuun electric charge is an inherent property of matter that makes it have and experience the electric and magnetic character. Maal jechuudha? Electric charge jechuun amala property jechuudha. Property maateriyaalli tokko uumamu isaatiin sababa suudoo irraa ijaaramee saniitiif jechuudha. Amalli maateriyaalli tokko qabu jechuudha. Dirree magneetii fi elektirikii keessatti jechuudha. Amala maateriyaalli tokko uumama isaatiin qabu electric charge jedhama jechuudha. Kunis the effect of electric charge source observed ka ta'uu danda'u when electronic device meeshaaleen elektirooniksii kanneen akka moobaayilaa, kompiitaraa fi televezyiinii fi kanneen kana fakkaatan gaafa click of switch ta'an affecting elektirooniksiidha maal akka ta'an arguu dandeenya jechuudha. Itti aanu kinds of electric charge dha. Electric chargein gosoota meeqa qaba kan jedhu. Electric charge jechuun gaa akkuma jenne maal jechuudha jennee jirra. Amala uumamaan jechuudha. Maateriyaalli tokko dirree elektirikii fi
maagneetitti argisiisu jechuudha uumama isaatiin. Toopikiin itti aanu gosoota yookaan kinds of electric charge. Electric chargein gosoota qaba. Eeyyeen gosoota qaba jechuudha. Electric chargein gosoota gurguddoo lama qaba. Isaanis positive and negative electric charge dha jechuudha. Uumama keessa yookaan maateriaalota uumamaan jiran keessa chaarjoota gosa lama qofaatu jira jechuudha. Isaanis chaarjii pozitiivaa fi chaarjii negatiivaa jechuudha. Isaanis pozitiivaa fi negatiivaa. The positive charge is the quantity of charge carried by proton. Charjiin prootoniidhaan baatamu jechuudha. Suudoon atoomiin yaadattuumi. Atoomiin tokko suudoo sadiirraa ijaaramee inni jira. Suudoo sadiirraa ijaaramee inni kan turre jechaati jechuudha. Kanas geenye isaanis handhuura yookaan niikuleesii kana keessatti pirootoonii fi niwutiroonii ni jira jennee jirra. Asirra immoo elektiroonoonni sheelota kanarra marsanii jiru jechuudha. Isaan sadeen kun kana keessaa kan chaarjii baatee deemuu danda'u elektiroonii kanaa fi pirootoonii kana jechuudha. Maaliif niwutirooniin maali? Niwutiraaliidha jechuudha. Neutral or stable jechuudha. Pirootooniin chaarjii gosa kam baatee deema jechuudha. Chaarjii gosa positive ta'e pirootoonii kanaan baatama jechuudha. Elektirooniin immoo chaarjii negatiivii baatee deema jechuudha. Negatiiv fakkeenyaaf elektirooniin chaarjii negatiiviidha. Akkas jechuu miti. Chaarjii inni baatee deemuutu chaarjii negatiivaa jechuudha. Pirootooniinis akkasuma isa mataa isaatii pozitiivaa osoo hin ta'in chaarjii inni baatee molekulii kana keessa yookaan atoomii kana keessatti deemuutu maali jechuudha? Pozitiivaa jechuudha. Charge is what a physical property of an object jechuudha, which is measurable quantity jechuudha. Maal ibsa? Quality osoo hin ta'in charjiin amala fiizikaalaa maateriyaali tokko qabu ta'ee quantity yookaan hamma maateriyaalichaa kan ibsu jechuudha. Unity waltawaan yookaan system international unit of charge is coulombiidha. It is symboliin isaa immoo ka symboliin charge jechuudha. Charjiin maaliin bakka bu'a? Capital Q fi small Q dhaan bakka bu'uu dandeenya jechuudha. Isaan lamaanuu boozaar charjii bakka bu'uunii jechuudha. Kana yookaan kanaan bakka bu'a the same. The smallest amount of charge to carried by material is the charge of what? Electron jechuudha. Maali charjiin hammi charjiidha inni xiqqaan maaliin baatama jechuudha? Elektirooniidhaan kan baatama jechuudha. Kunis hamma isaa charjiin elektiroonii meeqa jechuudha? Takka baay'is 10 paawara 10 takka tuqaa 6 baay'is 10 paawara negatiiva 19 koolombiidha. Charjii elektiroonii fi pirootoonii keessaa jechuudha. Hanga xiqqaa qabaachuudhaan suudoowwan citaa atoomaa keessaa hanga xiqqaa baachuun kan beekamu elektirooniidha jechuudha. Hangi isaa maali? It's approximately to it which is approaches to 0 jechuudha. Kan biraatti yoo dhufne the interaction of electric charge jechuudha. Walitti bu'iinsa yookaan gaafa electric charge garagaraa lama walitti dhufu haala inni itti wal qunnamu jechuudha. Wal qunnaminsa yookaan wal qabatinsa charge electricity which is governed by the following basic electrostatic law. Electrostatic law akkuma kana dura beektan maal jedha? Chaarjoonni wal fakkaatan wal dhiibu, chaarjoonni wal hin fakkaanne garuu wal harkisu. Kajoosaan electrostatic law tokkas jaa jechuudha. Kunis interaction electric charge maal hordofa jechuudha? Seera basic rule keenyuti jechuudha. Kan electrostatic kana governed godha jechuudha. The qualitative aspect of Columbus law is governed by these two laws. Dabalataan ammallee qualitativein eenyu jechuudha? Kan Columbus ni ilaalla. Columbus law seera kana hordofa jechuudha. Columbus law maal jedha? Kan akkana yoosanii jechuudha inni humni chaarjoota elektirikii irratti dalageeffamu baay'ataa chaarjoota tokkoon tokkoo chaarjoota wajjin hariiroo sirrii kan qabanii yookaan wal faana kan dabalan yookaan wal faana kan hir'atanii fi garuu eenyu wajjin inversii kan qaban jira. Distaansii chaarjoota lamaan jidduu jiru wajjin inversii chaarjoota distaansii yookaan raadiyesiidha. Raadiyesii kana wajjin inversii rileeshinii kan qabuu fi baay'ataa immoo chaarjii tokkoffaa baay'isuu lammaffaa kana wajjin hariiroo sirrii kan qabudha. Humni chaarjoota irratti appilaayi ta'u jechuudha. Kanoo Columbus law maal jedha? Magnitude force applied on the charge dha. It is linearly or directly proportion to the what? To the net charge of each object. Yookaan chaarjii waan tokkoffaa fi lammaffaa akkasumas inverse relationship within what jaa
within square of what distance yookaan radius between these two charge jechuudha. Electric force tokko chargein electricii tokko maalirratti hundaa'e jechuudha. Distance chargeonni adda qabanii fi akkasuma baay'ataa tokkoon tokko chargeotaati jechuudha. Diagramichi wanni inni mul'isu xiyyoota kana jalaa ilaaluu qabdu jechuudha. Xiyyoota kana ilaaluu qabdu jechuudha. Chargein lammaffaa fi chargein tokkoffaan kan wal godhu jira jechuudha. Xiyyoonni gara deemaa jira jechuudha. Kun gara deema, kun gara deema. Kun maal jechuudha? The like charges repel to each other. Tanumaa jechuudha. Seera tokkoffaasan jechuudha. Lammaffaan immoo chargeonni waliin fakkaanne yoo ilaaltan zeeroo tana keessa maali? Gamana tun posiitiivaa tun asitti negatiivaa jechuudha. Chargeota waliin fakkaanne jechuudha. Kanaaf waliin fakkaanne wal harkisa. Chargeonni wal fakkaatan immoo wal dhiibuu kan jedhusan diyaagiraamii yeroo ibsamu bifa kana fakkaataa jechuudha. Let Q1 fi Q2 net chargii qaamota tokkoon tokko isaanii kan ta'anii fi enda irriin ammoo addaan fageenyi chargii tokkoffaa fi chargii lammaffaa jechuudha. Kanuma gabaabumattu equation Columbus law san jechuudha. Columbus law forsiin eenyu wajjin baay'ataa tokkoon tokko chargeotaatii wajjin hariiroo sirrii kan qabuu fi inverse relation within square of radius or square of distance between these two charge jechuudha. Kuni maal jechuudha? Keen kun jechuudha. Electric constant dha kun ni kennama jechuudha. Value isaa 9/10 power 9 jechuudha. Yookaan karaa biraatiin ammoo akkana qabachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kun ulfaata waan ta'eef kanarraa qabachuutu irra salphaadha jechuudha. Yoo isa kana fayyadamuu barbaanne E-nootiin tun jechuudha. Permittivity dha jechuudha. E-noot ta'e tun kun olaan permittivity of space dha jechuudha isiini. Kun ni ulfaata waan ta'eef kanuma fayyadamtin jechuudha kun olaan. Eenyu wajjin wal qixa jechuudha. Baay'ataan isaan kana 9/10 power 9 Newton meter square per coulomb square wajjin wal qixa jechuudha. Yeroo electric force dalagan kee kana faarraa irraanfatuudhaan haalli itti nama dogoggorsan jira jechuudha. Kan biraan immoo electric force due to the system of point charge. Sababa point charge tokko kan bakka chargein tokko jiruutiin humni electricii dalagaa jechuudha. The net electric forces on the test charge is what simply vector sum jechuudha. Diagram kana kakkaasee jechuudha. Diagram kana kakkaasee asirrattis chargein jira, asirrattis charge jira, asirrattis charge jira, asirraas charge jira jechuudha. Kana booda chargein inni kunii fi chargein inni kun distance as jidduu jiru kanaan compare ta'e jechuudha. Akkasumatti akkuma seera Columbus law isa hordofteetuma taasii biti asiitis dalayidaa jechuudha. Kophaatti taasiitiif asiitis kophaatti dalayida. Sanaaf kophaatti dalayida. Sanaaf saniis kophaatti dalayida. Tanaaf kophaatti dalayida jechuudha. Distance isa kana barbaaddee jechuudha. Waliin goota jechuudha. Haati kasi waliin goota maal jedhama? Net force jedhama jechuudha. Net forcein walitti hidhama tokkoon tokko electric force charge irratti apply ta'eetii jechuudha. Systemni nuti fayyadamne akkasii walitti hidhamu sun maal jechuudha? Principle of superposition dha jechuudha. Principle maaliiti? Superposition jechuudha. Walitti hidhuu yookaan walirra oolchuu jechuudha. Walitti bakka tokkotti qabuu jechuudha. Kunis formulaa kanaan shalagama jechuudha. Mallattoo tana namoonni beeku summation dha jechuudha. Mallattoo summation ti. Example the force between the two identical charges separated by 1 centimeter tokkoon addaan fagaata yaa chargeonni lameen isa wal fakkaata. Chargeonni isa wal fakkaata nama maal jechuudha? Chargeonni lameen wal dhiibaa jechuudha garbaa biraatiin. Chargeota yoo negatiiva ta'es lameenuu negatiiva, yoo positiva ta'es lameenuu positiva jechuudha kana jechuun. If the equals to this Newton is applied on this charge, what is the magnitude of the two charge? Magnitude in charge dha san nu gaafate maal nu gaafate jechuudha. Kunis akkamitti dalaynaa akkuma kadha ibsanitti K constant Q1 Q2 over R square dalaynaa dalaynaa jechuudha. Columbus lawin fayyadamuudhaan dalaynaa jechuudha. Eenyu nu gaafate jechuudha inni magnitude charge kanaan nu gaafate. Asirraa wanti dura irratti beekuu qabdu Q1 is equal to Q2 dha jechuudha. Q1 fi Q2 wal qixa jechuun maal jechuudha? Tokko fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Kennama forsiin 90 nuun jee jiraame kana booda 90 raadiyeesiin ammoo 0.0 takka meetira jechuudha. Okkee wanni biraa kakanname Q1 Q2 wajji wal qixa inni kanaaf Q square jennee fudhannee jira. Q square is equal to
V square is equal to F times R square jechuudha. F jechuun 90 baay'isuu 0 tuqaa yookaan takka baay'isuu 10 power negative 2 jechuudha. Kana jechuun takka baay'isuu 10 power negative 2 the whole square jechuudha. Over constantiin 9 jechuudha. 9 baay'isuu 10 power negative jechuudha. 9 jechuudha. Kana booda takka baay'isuu 10 power negative 2 the whole square jechuun takka baay'isuu 10 power negative 4 jechuudha. Gabaabumatti asumatti 90 into takka baay'isuu 10 power negative 4 jechuudha. Square gisee goone booda kana booda over 9 times 10 raised to 9 jechuudha. Asitti 9 takka kun 9 10 ta'a. 10 ta'a 10 into 10 baay'isuu jechuudha. Gabaabumatti 10 baay'isuu 10 the power of negative 4 over takka baay'isuu 10 power 9 jechuudha. Power kana ol baafna jechuudha. Gisee ol ba'e minus 9 ta'a. 10 baay'isuu 10 kan jedhu asirraa 0 tokkitti na balleessine takka yoo deeffanne jechuudha. Takka baay'isuu 10 power negative kun meeqatti deebi'e jechuudha. Duraan 4 ture 3 deebi'e jechuudha. Amma gara 3 gabbaa baay'isuu 10 power negative 3 hir'isuu meeqaati? Hir'isuu 9 jechuudha. Negative 9 gisee kana walii wanni goonu takka baay'isuu 10 power negative meeqaatti jechuudha. Negative 12 ta'a jechuudha. Dhufeena naanoomeetiriitti deebifnaa akkasitti yuunitii barbaadnee ibsuu dandeenya. Maayikirootti deebisuu dandeenya. Rakkoon qabu jechuudha. Kanatti aanu elektiriik fiildiidha. Maali elektiriik fiildii jechuun? Elektiriik fiildii jechuun dirree elektiriikii jechuudha. Dirree elektiriikii jechuudha. Elektiriik fiildiis kwaalitaatiiviidha jechuudha. Electric field can be defined as maal jennee ibsuu dandeenya? Region yookaan naannoo eegsi jiru jechuudha. Qaama chaarjee tokko qaama fakkeenyaaf chaarjee jiru tokko naannoo isaatii jechuudha. Maal qaba jechuudha? Dirree elektiriikii qaba. Kunis maal akkamitti beekamuu danda'a? Dirreen elektiriikii jiraachuun maaliin beekama? Testii kanatti ta'uu jira jechuudha. Positive testiitu jira jechuudha. Positive testii gaafa fiddee naannoo isaa san qaqqabdu takka positive testii san ni harkisa, takka positive testii dhiibuu danda'a jechuudha. Kunis maal irratti hundaa'e jechuudha? Qabiyyee chaarjii isaati jechuudha. Chaarjii negatiivii qabaate qaamicha positive testii keenya kana maal godhaa ni harkisa jechuudha. Maaliif chaarjiyoonni garaagaraa wal harkisa akkuma jenne yeroo positive testii fuutee around isa chaarjid particle yookaan chaarjid materiyaala sana fiddu maal godhaa itti dhiyeessitu qaamicha takka positive testii kana harkisuu danda'a takka dhiibuu danda'a. Achirra dhaabbattee dirreen elektiriikii jiru ni jira, dirreen elektiriikii ni jira. Garuu dirreen elektiriikii jiru sun chaarjii kanaan kan qabameedha jettee determine gochuu kan nama gargaaru positive testiitu jira jechuudha. Electric field is the property of the source of charge. Amala madda chaarjii saniiti jechuudha. Dirreen elektiriikii maali? Madda chaarjii sanii irratti hundaa'a jechuudha. Madda chaarjichaa irratti hundaa'a which is not depend on the test charge. Testi chaarjii irratti hundaa'ee jijjiiramaa osoo hin taane naachuraalii uumamaan dirreen elektiriikii madda atoomii yookaan suutoo qaamicha sanirraa jalqaba irraa ijaaramee san irratti hundaa'uudhaan dirreen yoo fakkeenyaaf qaamichi suudoo chaarjii pozitiivii irraa kan ijaaramu taate dirreen elektiriikii sun chaarjii pozitiiva qabata. Yoo qaamichi ammoo chaarjii inni chaarjiin san jechuudha chaarjii negatiivii taate dirreen elektiriikii akkas ta'a jechuudha. Kunis maali? Positive test jechuun dirreen elektiriikii ni jiramoo hin jiru kan ittiin addaan baafnu malee dirreen elektiriikii already exist jechuudha. Osoo positive testiin kun hin jirres dirreen elektiriikii jiraachuu ni dandeessi. Garuu electric forcein eenyuun beekte jechuudha. Positive testiin egaa apply ta'e booda force of electriciin jiraachuu beekta. Egas booda wal dhiibuu fi wal harkisuun jiraamire saniif force hoggus san booda beekta. Garuu electric field maaratu hundaa madda chaarjicha saniiti yookaan qaamichi sun chaarjii inni chaarjii san irratti hundaa waan ta'eef osoo positive testiin jiraachuu baatees dirreen elektiriikii jiraachuu ni danda'a jechuudha baay'eeti. Dirreen elektiriikii electric charging jechuudha. Calculate akkanatti ta'a jechuudha. Electric charges the force applied on the positive test jechuudha. Kanaaf electric field jechuun maal jechuudha? Humna positive test irratti apply ta'uu jechuudha. Charging san maali? Yeroo positive test itti dhiyeessitu humna positive test kana irratti dalageessa jechuudha. Takka positive test sana ni harkisa,
takka positive state sana ni dhiibaa jechuudha qaamni chaarjii jiru sanii gara kabiratti yookiin immoo electric potential energy dha jechuudha. Electric potential energy jechuun maal jechuudha? Workiidha jechuudha. Workiin chaarjiidhaan dalagaa jechuudha gabaabumatti. Dalagaan chaarjiin tokko dalageessu electric potential energy jedhama jechuudha. When a free positive chargein tokko accelerated by electric field yookaan dirree elektirikii saniin ba'atamee kan deemu yoo ta'e even kinetic energy argata. Maal jechuu gabaabumatti? Fakkeenyaaf qaamni tokko duraan chaarjeetii ta'a jechuudha. Gaafa ati immoo positive state sanitti dhiyeessitu chaarjiin dirree elektirikii yookaan qaamni sun chaarjeen san dirree elektirikii kana keessa deemaa jechuun kana keessa naanna'a. Maal argate jechuudha? Duraan annisa kuufama qaba, potentiaalii qaba. Garuu amma gara annisa kineetik yookaan annisa sochiitti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Duraan potential energy qabatee ta'a. Garuu gaafa positive state dhufee naannawa dirree elektirikiitti dhiyaatu annisaan kuufamaa ture san gara maalitti jijjiirama? Gara kineetik energytti jijjiiramaa dhufa jechuudha. Kan biraa electrostatic and Columbus force. Electrostatic law inni beektu chaarjoonni wal fakkaatan kan jiru sun jechuudha. Isaan sanii fi Columbus force maali? Conservativeidha. Kana jechuun afaan biraatiin maal jechuudha? Dalagaan chaarjoota irratti dalagaa usan maal jechuudha? Karaa adeemame irratti hin hundaa'u. Paazii yookaan karaa chaarjoonni sun irra deeme irratti kan hin hundoofnedha jechuudha. Kan biraan immoo electric field line dha. Elektirikii kana fakkaata. Electric fieldiin laayinii qaba. Ija namaatiin hin mul'atu malee naannawa qaama chaarjii sanitti kunoo laayiniiwwan akkanaa kanaa jira jechuudha. Laayiniiwwan kun maali? Paralaalii yaa'u jechuudha. Kiroos waliin godhu. Electric field line jechuun the model for representing electric field distribution over space around the charged body. Yes. Electric field line moodela akkamiiti? Haala faca'insa yookaan yaa'insa dirree elektirikii bakka duwwaa yookaan vaakiyuumii san keessa toora isaa kanarra jechuudha. Haalattiin dirreen elektirikii kun ittiin distribuute yookaan kan ibsu maali? Electric field line jedhama jechuudha. Sararoota dirree elektirikii yookaan electric field line sana keessatti wanti nuti beekuu qabnu positive qaamni san fakkeenyaaf chaarjii pozitiiviidhaan chaarjii yoo jiraate sararoonni dirree elektirikiidhaa isa keessa maal ta'u gara alatti bahu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf qaamni chaarjii sun chaarjii negatiiviitiin kan chaarja'u yoo ta'e sararoonni dirree elektirikii dhufee maal godhu gara isaatti seenu jechuudha. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf electric field line jechuudha. Electric field line kaarakteriin isaa fakkeenyaaf chaarjiin kun chaarjii negatiivii haa ta'uti. Chaarjiin kun ammoo chaarjii pozitiivii haa ta'uti. Daareeshinii qabaa jechuudha. Kunis eessaa dhufee gara eessatti seenuu danda'a jechuudha. Chaarjii kamirraa dhufa? Yoo chaarjiin kun pozitiivii ta'e electric field line isa kanarraa gara alatti bahaa jechuudha. Akkana. Daareeshiniin isa kanarraa gara ala bahaa jechuudha. Isa kanarraa yaa'a jechuudha. Akkasumatti ka'ee akkasuma karayyuunuu bahee yaa'a jechuudha. Garuu immoo gaafa negatiivii kana dhufu itti yaa'a jechuudha isa kana yaa'a jechuudha. Isa kana gara isatti gad seene jechuudha. Sararoonni dirree elektirikii chaarjii pozitiivii irraa baheeti outward ta'eeti chaarjii negatiivii immoo itti seena. Kallattii murtaa'e kan qabu ta'uu isaati jechuudha sararoonni dirree elektirikiidha. Yoo ilaaltan xiyyoota kana zoom gootanii yoo ilaaltan fakkeenyaaf xiyyoonni kun chaarjiin as jidduu jirtu chaarjii pozitiivaa. Chaarjii pozitiivaa kanarraa xiyyoonni gara alatti bahu jechuudha. Jechaanis gisee jibbatu kun asitti mala jechuudha jira. Yoo maddisan jechuudha pozitiiv chaarjii haa ta'u ta'e electric field line akkam ta'e jechuudha. Raadiyaalii yookaan muuvlii outwardidha jechuudha. Muuvlii outward from that source. Sourcein san maal waan ta'eef chaarjii pozitiivii waan ta'eef irraa gara ala baha jechuudha. Yoo negatiivii ta'e immoo gara isa seenaa jechuudha. Yoo ilaaltan isaan lamaan wal bira jiru kana keessaa inni kun chaarjii negatiiviin chaarjii jira jechuudha. Negatiividha. Kanaaf xiyyoonni gara isatti seenaa jechuudha. Ciminni dirree elektirikiidha. Kan irratti hundaa'u strengthiin electric field lineidha. Bakka electric fieldiin itti more concentrated ta'e san jechuudha. Amala isaa san karakterii keessaa
Sararoonni dirree elektirikii kun hanga fedhan yoo baay'atan maal waliin godhu jechuudha? Kiroos waliin godhu amala isaa keessaa jechuudha. The magnitude of electric field is magnitude electric field kana dirree elektirikii kana maaliin argisiifamuu danda'a? Electric field is indicated by the line density. Yes, bakka laayiniin itti density more concentrated itti ta'e saniin murtaa'e jechuudha. Okay, kan biraa immoo chaarjiin elektirikiidha. Accelerated yeroo ta'u yoo deemu potential energy fi gara kinetic energy jijjiirama jechaati kan turre. Potential energy qaba inni osoo positive testiin ittiin dhiyaatin garuu kana booda gara kinetic energy jijjiirama. Kunis jijjiiramni potential energy fi jijjiiramni kinetic energy dha wal qixa jechuudha. Wal qixa jechuudha. Mallattoon negative potential energy dura jirtu sun negative intu maal mul'isu jirti jechuudha. Jechuma kana ibsu jirti jechuun maal jaa akkuma positive akkuma electric potential energy decrease ta'a deemuun hin jedhu decrease tana mul'ifti jechuudha. Potential energy gabbu'aa deeme kinetic energy ammoo change of positive ka'eedha jechuudha. Maal ta'e jechuudha ol dabalaa jechuudha mul'isu jira. Jechichuma kana gaafa foormulaadhaan mathematically gaafa ibsu akkana jechuudha. Kana amma fakkeenyaaf dalagaan asirratti dalagaa uumma ilaalla jechuudha. Dalagaan mee fakkeenyaaf dalagaan akkami? Dalagaan yeroo inni dalagaan tokko dalagame yeroo hin jennu yoo workiin dalagame kan jennu jetta yoo yaadattan humni qaama tokko irratti dalagaa'ee yoo fageenya murtaa'e tokko yookaan qaxxaamura tokko sochoosee jettan jechuudha. Akkasuma sanitti ammallee yoo dalagaan elektirikii kan dalagaa'ee jechuu kan dandeenyu yoo humni chaarjii san irratti dalagaa'ee fageenya murtaa'e sochoose yookaan chaarjii san yaase jechuudha. Kunis bakkuma fageenyaa tana maal godhe raadiyeesiitti jijjiirate jechuudha. Raadiyeesiitti jijjiirate jechuudha. Forsiin of elektirikii akkuma duraa yaadattan Columbus law gisee ilaallu san jechuudha. Force of electric kan ni jedhu Columbus law isinii wajji wal qixa jechuudha. Kunis akkamitti barbaadama? K times Q1 Q2 over R square jechuudha. Humna electric force charge irratti apply ta'u kan Columbus law isinii formula isiniitiin eegale leeyinee xumurre booda raadiyeesii kanatti baay'ifna. Rizaaltiin nuti argannu maal jechuudha? Dalagaa chaarjii saniin dalagaa jechuudha. Chaarjii tokkoffaa fi chaarjii lammaffaatti dalagaan dalageeffamu gaafa mathematically gaafa ibsamu work of 1 and 2 jettee ibsita jechuudha. Humna elektirikii yookaan chaarjii elektirikii sana irratti dalagaa'ee baay'isuu maaliiti? Distaansii chaarjoonni addaan fagaataniiti jechuudha. Okay, sadees dalagaan chaarjiidhaan dalageeffame maal jedha? The work done by charge of electric which is equals to the force applied on that charge times radius of movement yookaan fageenya chaarjii sun deeme jechuudha. Akkuma yaadattan work done is equal to force times S cos theta dha. Kunis bakkuma S tana raadiyeesii buufte jechuudha. R cos theta dha. Isa kanarraa waan tokko qabxii ijoo tokko hubannuutu jira jechuudha. Innis maali? Dalagaa chaarjotaan dalageeffaman kun yommuu humni chaarjii irratti appilaayi ta'ee fi raadiyeesiin jiru waliif maal ta'an dalageeffama jechuudha. Irra caalatti mee fakkeenyaaf osoo fageenyi deemamee fi humni chaarjii irratti dalageeffame waliif perpendikularii ta'e perpendikularii osoo waliif ta'e dalagaan dalageeffamu jira. Meeqa ta'a? Dalagaan dalageeffamu yoom guddaa ta'a? Yoom xiqqaa ta'a inni dabaabatu qabna jechuudha. Dalagaan dalageeffamu kun dalageeffamuu kan danda'u when the electric force humni electric chaarjii irratti dalageeffamu parallel within what radius yookaan fageenya deemamu wajjin parallel yoo ta'e dalagaan chaarjiidhaan dalageeffamuu ni danda'a jechuudha. Yoommoo isaan kun lameen waliif perpendikularii ta'an osoo humni elektirikiidhaan dalageeffamu kan chaarjiidhaan dalageeffamu perpendikular within raadiyeesii yookaan fageenya deemamuutu ta'eeti dalagaan dalageeffamuu hin danda'u. Sunis akkasumas beeknee jechuudha. Dalagaan duwwaadha jechuudha. Maaliif koosiin 90 meeqa? Maaliif waliif perpendikular jechuun humna 90 uumaa jechuudha. Qofa 90 uumaa. Koosiin 90 meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaaf dalagaan dalageeffamuu kan danda'u especially more when the what dalagaan guddaan dalagamuu kan danda'u yoo maal ta'e jechuudha? Koos teettaan kun 0 ta'e. Akkas jechuun kallattumaan humni elektirikii fi
waliif paaralaalii sirrii ta'uu qabu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf humni chaarjii irratti dalageeffamuu fi fageenyi deemamu kun fageenyi chaarjiidhaan deemamu kun paaralaalii sirrii waliitiif kan ta'u hin taane teestaansi jidduu isaanii yookaan aangiliin jidduu isaanii maal ta'e jechuudha zeeroo ta'a. Gaafa aangiliin humna chaarjii irratti dalageeffamuu fi fageenya deemamu waliif paaralaalii ta'e yookaan aangiliin kun zeeroo ta'e dalagaan chaarjiidhaan dalageeffamu baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Gabaabumatti the work done by charge is equals to maal ta'a jechuudha force of electric charge kun maaliin bakka bu'a jechuudha force of electric charge maaliin bakka bu'a times radius cos theta jennee bira kaa'atu qabna jechuudha. Yoo aangilii jidduu isaa tanaan uqanne aangilichatti baay'isuu dandeenya jechuudha. Yoo aangilii kana kan nu baate immoo waliif paaralaalii jechaan qofa yoo jees maal beekne jechuudha. Waliif paaralaalii sirrii yoo ta'e aangiliin jidduu isaanii zeeroo ta'a waan ta'eef sana booda dalagaan dalageeffamu maali? Humna elektiriikii irratti dalageeffame baay'isuu raadiyeesii chaarjicha gidduu jiru jechuudha. For a system of charge yookaan chaarjoota baay'eedhaaf jechuudha. Moozantuu chaarjii waan chaarjiitu chaarjii sirrii ende abtuu chaarjii inni yoo jiraate yookaan chaarjoonni hedduu yoo jiraatan maali? Humni chaarjoota garaagaraa irratti dalageeffaman humna irratti dalageeffameef chaarjoota san jechuudha. Tokkoon tokko isaanii kophaa dalaginee san booda waliin maal goona? Sam goona jechuudha. Fakkeenyaaf electric potential energy assembly for charge afurii qaba. Kunis vectors of the square of radius maal jechuudha? Vertexiiwwan boca maaliiti jechuudha? Boca square tokko irratti jechuudha. Square leengiziin isaa meeqa dheerata? Takka saantimeetira dheeratu. Okay, chaarjii kanaaf akkamitti workidanii waliigalaa barbaaduu dandeenya kan jedhu tokkoon tokko isaaniitiif maal barbaada dura? Tokkoon tokko isaaniitiif kopha barbaaduu dandeessa jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf chaarjii kana lamaan waliin barbaaddu, chaarjii lameen kana waliin barbaaddu, fageenyatti fayyadamtu isa kana jechuudha. Formulaa Kolomboosiin dalagde jechuudha. Maal jedhaa? K times Q1 Q2 over R square kan jedhu saniin dalagda. Kanaaf wajjin dalagda. Roga gubbaa irraas akkasii wajjin dalagda. Roga jalaa kanaas akkana waliin dalagda. Firoosii kanaas barbaadda jechuudha. Kana kan yoo sirriitti maaliif chaarjiin saniif fageenya murtaa'e walirraa fagoodha waan ta'eef kanaafis akkas gootee chaarjiin asiirra jiruu fi chaarjiin asirra jiru kunoo fageenyi isaan jidduu jiru ni barbaadda jechuudha. Asiinis takka wanti maaliif boci uskeeriidha waan ta'eef san booda haayipooteenasiin akkam barbaadama jechuudha. Takka uskeerii ta'uu takka uskeerii isii qaaltu haayipootenas uskeerii jettee takka ta'uu takka lama raadikaala jala galchitee akkas goota jechuudha. Haayipooteenasii fageenya raadiyeesiin itti fayyadamtu akkasii barbaaddu sun jechuu barbaadeeti. Kana booda sammeeshiniin ammoo tootaal chaarjiidha. Tootaal workidanii chaarjii kana irratti appilaayi ta'uu maal jechuudha? Sammeeshinii isaanii jechuudha. Intoo keewwiwaan keewwituun asirraa kana afeeteen bakka buufattee keewwiwaaniin kana keewwituun kana jettee qabbaa barbaadde bakka buufatu dandeessa. Garuu yeroo maltipilaayi gootu isa irra gootee fi raadiyeesii isaa waliif firoomsuu qabdu jechuudha. Raadiyeesii 2/2 jettee over R square jettee pilaas akkasuma chaarjii hunda walitti hidhaatee kaalkuleet godha jechuudha. Kana booda chaarjoota kana hunda sammeet gaafa gootu riizaaltii argattu meeqa jechuudha? Riizaaltiin ati argattu 57.8 juulii argatte jechuudha. Kun maali jechuudha? Dalagaa waliigala chaarjii kanarratti dalageeffame jechuudha. Yookaan potential energy of that charge jechuudha. Electric potential energy jechuudha kana jechuudha. Afaan biraatiin isintu maal bakka buute jechuudha. Yookaan electric potential energy jechuudha. Kun maaliin bakka bu'a? Dalagaa chaarjoota kanarratti dalageeffame wajjin wal qixa. Gara qabxiitti aanutti adeemnu wama tokko ijootaanis irraa isiniif tuquuf yaala. Yeroo gabaabaa keessatti kabarii isinii gochuun qaba jechuudha boqonnaa kana. Kan biraan immoo definition electric potential. Electric potential jechuun maal jechuudha gabaabumatti? Electric potential is energy per watt unit charge. Kan volteejii duraan jennuun san electric potential jechuudhaan ibsuu ni danda'a. Garuu electric potential energy yoo jee energy kana baanaa jechuudha. Gaafa immoo potential electric potential barbaadisiin jee volteejii barbaade jechuun tokkuma jechuudha. Kunis volteejiin gaafa barbaaddu electric potential energy waliigalaa sana maaliif hirte jechuudha? Chaarjii
isaaniitiif gaafa jirtu riizaaltiin ati argattu maal jedhama? Elektiriik pooteenshaala yookaan voolteejii yookaan potential difference jedhama jechuudha. Potential difference illee ni jedhama jechuudha. Kan biraa voltage does not depend on charge. Hiikkaa bakka tana jirtu isin yoo hime maal jechuudha kana jechuun yaadnisi voltagein does not depend on this charge. Maaliif charge haratu hundaa'u kun maal jechuudha? Mee fakkeenyaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf osoo voltagii hin beeknu potential energy meeqa jechuudha? Potential energy 10 haa jennu. Okay, potential energy tokkoffaan jechuudha 10 yoo jenne potential energy lammaffaan immoo 20 haa ta'uti. Charge tokkoffaan meeqa haa ta'u? Charge tokkoffaan 2 haa ta'uti. 2 koolombii haa ta'uti. Charge lammaffaan immoo dachaan haa dabalu. Charge lammaffaan 4 koolombii haa ta'u. Fakkeenyaaf volteejii isaan kana gaafa barbaadnu maali? Constant jechuudha. Maal ilaalle ilaallu potential energy tokkoffaa meeqa arganne jechuudha? 10 juulii nu hanne jala charge meeqa qaba? 2 koolombii qaba. Kana gisee waliif hirru 5 volteejii jechuudha. Volteejii lammaffaas gaafa barbaadnu energy lammaffaa jechuudha 20 fudhanne charge meeqa qaba jenne charge 4 koolombii qaba jenne yeroo walii hirru 5 argannaa jechuudha. Kanaaf V tokkoffaa fi V lammaffaan waluma qixa ta'e jechuudha. Kanaaf maal jechuudha? V kun maal irratti hundaa'u yookaan potential difference kun yookaan voltage kun maal irratti hundaa'u jechuudha? Charge san irratti hundaa'u jechuudha. Karaa biraatiin kana jechuun maal jechuudha? Potential energy kunii fi charge hariiroo sirrii waliin qaba. Garuu volteejii fi charge hariiroo garaagaraa waliin qaba jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa fi dugduqqee jechuudha. Motor saayikil fayyadamuun jechuudha. Isaan lamaanuutu volteejiin isaanii wal qixa. Garuu ispiidii kamtu qaba jechuudha. Konkolaataan ispiidii haala ispiidii guddaa qaba jechuudha. Sun maal mul'isa? Isaan lamaan garaagara ta'uu argisiisa jechuudha. Isaan jenneef kunoo volteejiin maal jenne kiwwii irratti hundaa'u jenne yookaan chaarjii irratti hundaa'u jenne jira jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kan lamaaniif chaarjiin akkana garaagaraa potential energy isaanii electric potential energy isaanii gaafa barbaadnu kanaa 10 juulii ta'e kanaa immoo 20 ta'e maaltu garaagara ta'e chaarjiin garaagara waan ta'eef chaarjii waan dabaleef potential energynis ni dabale electric potential energy ni dabale jechuudha. Garuu immoo jechuudha volteejii gaafa barbaadnu isaan lamaaniifuu 10 volteejiidha. Maaliif? Volteejiin isaan lamaa koonistantidha. Garuu maaltu adda jechuudha? Akkuma eenyutu hariiroo sirrii waliin qaba jechuudha asirratti. As charges increase electric potential energy is also increase. Kan biraa electric potential difference dha. Kun maqaa biraa eenyutu jechuudha? Volteejiiti. Fakkeenyaaf qaama lamaaf kunis electric potential hangana qabaate kunis hangana qabaate electric potential isaanii gaafa isaan wal qabatanii jechuudha. Garaagarummaa isaanii walirraa hirrifnee arganne jechuudha. Galatoomaa jechuun barbaada. Asumaan paartii itti aanu yeroo gabaabaa keessatti isiniif hin fida. Paartii lammaffaa jechuun chaaptariin kun balkiidha waan ta'eef paartiilee afaanitti adda mummuree yoo lama gees lamatti adda qoodee yoo tokkotti kadhumu ta'es kafarni goona. Subscribe like gochuudhaan na jajjabeessa jechuun barbaada. Isiniifan itti fufaa akkuma xumurreen gaafilees keessaanii hojjenna. Kanaaf nagaatti jechuun barbaada. Nagaatti.